Ermeellaan nagahaa kana booddee ani jaalala Abrahaamidhaa fi gati baasuu hin danda'u dadhabeera jireenya kee keessaa na baasii yoo jettu. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni Qiddooyootiif marti keessan sinin jechaa lammii koo qaalii sabskraayibii laayikii naa gochuudhaan akka isin jajjabeessitan jaalalaan kabajaanan sin gaafadha sinin jechaa jechuudha. Dhugaa dubbachuuf murtoon Ermeellaan murteeffatte akka kiyyatti baay'ee bareedaadha. Maaliif jennaani nama kana har'aan dhabamoo boruun dhabamoo jecha raafamaa jiraachaa irra jechuudha. Jireenya isaa keessaa baatee jireenya ishii jiraachuu isheedha wayya jechuudha. Kaleessas akkamittidhaan akka isheen nama kana gara jaalalaatti simattee hunduma keenyaaf iyyuu gaaffiidhaas kan lolaas turredha jechuudha. Aartii yeroo tokko Abrahaam namatti agarsiisu irraatiin immoo kan ka'e immoo yoo tokko ta'anoo kan jedhamus ni jira tureyyuu jechuudha. Amma garuu erga fayyee qalabatiin suni dogoggoraan erga irraa bahee gaafa fayyee qalabatiin irraa baaftanii meerre eessadha ani mee jaaladheenan qubeellaa kana taasisee fi jedhee waan dubbate hin qabu. Garuu maal ta'ere lachan isaan irraayyuu fagaachuudhaa fi karoorfateetu jira jechuudha. Ishiin egaa dhuftee jirti har'a jiruu koorratti jireenya koorratti anaan na fayyada jedhee waan murteeffadhe tokko murteeffadhee tan dhufee yeroo baay'ees immoo waan akkanaa jedheera sinna amanuus dandeessu na amanuus dhiisuu dandeessu. Kanaafi ana Abrahaamidhaan baay'een jaaladha iddoo guddaan qabaaf hin ture. Inni akka mataansaa gadi hin jenne mataasaa ol qaburraatidhaan kan ka'e malee ani guyyaa gaafa tokko daba isatti yaadee hin beeku. Innis immoo dhukkubsachaa akka ture hin beektu. Yeroo fayyee immoo wanti hundumtiyyuu hin sirrata jedheeni wajjiniidhaanii dadhabaa turedha kan ishiin jettee jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaa fi Abrahaam akka kiyyatti nama shakkuun hin malle situu akkana natti godhee sin suuraa koo yookiin immoo naannoo koo warra jirtan hunduma keessan jedhee walumaa galatti kan isaan shakke jechuudha. Kuni akka Abrahaam baduuf yookiin immoo akka Abrahaam maraatu miti wantichi jechuudha. Ruutaan garuma ishiitti akka inni deebi'uudhaaf yaalii kana irratti gaggeessite ifadha jechuudha. Inni garuu amanuu hin dandeenye mucaashi kanas waxxareetoo qabe jechuudha. Akka duriillee haasa'uu akka duriillee amma ta'ellee egaa yeroo kennuufi waan dide fakkaata jechuudha. Sanarraatiin kan ka'e egaa obboleessis asoofsiisee namoonni baay'een illee bahuu qabdi bakka ishiidhaaf hin ta'u jechaadha kan turanii nutis illee kan jechaa ture jechuudha. Namni tokko bichaan jaalateedhaafi amma barbaadeyyuu yoo ofitti qabde simmeetii siin qabu waanta ta'eef rakkisaadha jechuudha. Abrahaamis immoo abaarsa garaagaraa waan argachaa jiruu fi dubartii kana faana yoo ta'es rakkoodha si faana sin ta'u jechuudhaaf sodaa qabanatti fakkaate jechuudha. Asuma achi kanarraatiin kan ka'e Ruutaan isin dhuftee Ruutaan jalqaba yeroo dhuftutti Ruutaa wanti kun dhugaasitti fakkaachuu dhiisuu danda'a. Amma booda garuu ati Abrahaam faana jiraachuu ni barbaadda. Ani immoo jireenya kee keessaa bahuu nan fedha nan barbaada jennaani garuu dhugaa keetiidha yeroo baay'ee akkas jettee duuba deebitee beekta waan ta'eef isa kana itti amantee taa'ee itti yaaddeetidha jennaani eeyyuu ani waan baay'ee godheera isaan nan jaaladha nan kabajaa garuu immoo isa dhana akka nufi koti barbaadutti argachuu waan hin dandeenyeef kana caala hin barbaachisu. Kanatti dubbachaa turtes immoo ishiitu jireenya keenya gidduu galee jireenya keenya akkas ta'e jettee dubbachaadha kanatti turte waanta ta'eef har'aa kaasee abadanii jireenya kee keessatti akkan hin deebinetti jireenya kee keessaa bahaa. Ati garuu abbaa manaa kee mucaa kee faana waliidhaan jiraachuu ni dandeessa. Kan egaa ishiin jettee jechuudha. Ishiinis immoo murtoo gaarii murteeffatte kana baruun kee akkasiif hin taane boruudhaani gatii akkasi baasisu yoo dhuguma narraa kana murteeffatte ta'e boruun akka kifamtu beekamaadha. Wanti kun immoo si'iif akka hin taane waan bartee fi murteeffatteef kun gaariidha yoo dhuguma ta'e jettee gidduu kanatti immoo egaa Abrahaam gaafa dhufutti kaattee ammattee ofitti qabdee bakka maalin sinin jechuu danda'a bakka baay'ee tokko imimmaan ishee dhangalaaste jechuudha.
fuulli timaatimii amma fakkaatu dirasitti anaan iddoo kanatti baay'ee na gaddisiiste dhugaa dubbachuudhaaf namni gaafa jaalalatti galu akkaataa namummaa isaati yookiin immoo akkaataa simmeetiin isaa ittiin oofedhaan kan inni jaalalatti galu jechuudha. Dhuguma jaalalli akkanaa jiraayi jaalalli akkanaa maalidha amma jennutti nutti ta'eera jechuudha. Waa'een Hermeellaa kuni bakka kaayii ishiinis haala sanadhaan hammatte gaafa jettu ishiinis hin booche waanta ta'eefi maal taate maa inni Hermeellaa jedheeniituma sutuma jedhe bakka qalalluma godheet kan inni gaafachaa ture maa inni Ruuttaa maal taate maal jetteen jennaani ishiinumaan ayyunaan hin jenne uumaa tokkoyyuu wanti uumame hin jiru jennaan maaliif boocharee rakkoo hin jiru maa inni jennaani Abrahaam har'aa kaastee akkati jireenya kee keessaa na baastu nan barbaada ani baay'ee tokko rakkadheera ani baay'ee tokkodhaani bakka dadhabeera humna kooti ollatti ta'eetu jira waanta ta'eefi atis gara mucaa kee gara haadha manaa keetitti deebi'uu kan si barbaachisu ani immoo kanaa booddee jireenya kee keessaa kan ba'utti jedheenii jechuudha. Ishiinis waan baay'ee isaa haasoftee ani abbaa manaa kooti jedhee maatii koottis firoottan koottis agarsiisuu waan hin qabutu jira. Kanaaf ani shamarreedha. Wanti baay'een na jala darba wanta ta'eefi kanaa booda lakkii isa biraanis immoo kennootan sii kenne sana yaaddee oolmaa ishii dadhabbii ishiinarra jira yoo jetteetta ta'eera ta'e homaa tokkoyyuu rakkoon tokkollee hin jiraatudha kan ishiin jette jechuudha. Hanga kanatti inni waanuma tokkoyyuu hin dubbanne jechuudha. Maaliif jennaani dhugumaan otoo jaalala dhala kanaa qaba ta'eera ta'e jechuudha. Yeroo ishiin boochuu ofitti qabee dhungachuu ni danda'a sossobuu ni danda'a jechuudha. Argitaniittu miti kanaaf fedhaa dhala kanaa yookiin immoo jaalala dhala kanaa hin qabu jechuudha. Abrahaam sana hundumayyuu kan gochaa turee fi yeroo ittiin dabarsuu fi xiiqota jara sanaa Hermeellaa irratti ba'aa waanta ture Hermeellaa irratti fayyadamaa waanta ture fakkaata malee Abrahaam Hermeellaadhaan hin jaalatas hin jedhu an akka kiyyatti jechuudha. Maali jechuun amma barbaade yoo haa ta'u dhalli kun yeroo akkasittidhaan boochuu waan tokkodhaan dhugumaan jaalala ishii qaba yoo ta'eera ta'e ansi jaaladhe akkasiif ta'eera ansi jaaladhe akkas godheera jechuun qaba tureyyuu jechuudha. Innis immoo ilaa jireenyi keenyaa fi jireenyi koof jireenyi Ruuttaa ergati dhuftee miti kan diigame duradha kan diigame. Anis immoo nan barbaachistu nan feetu jireenya koo keessaa baay'een hin jenne situ murteeffateetoo akkas jedhe ani immoo kananii sinirraa fagaachuu barbaadeef ani Ruuttaa faanan ta'a ani Hermeellaa faanan ta'a jedhee hin filanne qobaa kiyya ta'ee of yaaduu ofitti deebi'uudha kan ani barbaade malee jireenya koo simiti kan naa filatu ati Ruuttaa faana ta'e jetteedhaa fi ani Ruuttaa faana hin ta'u isa kanadhaan kanatti beekuu qabdu yoo dhugumaan immoo jaalalli ati anaaf qabdu isa kana duwwaa yoo ta'eera ta'e hanga kanaatti bichaa yoo ta'eera ta'e ishee rakkoo tokkollee hin qabaatu ammanatti bichaa yoo ta'e kan inni jedheenitoo jiru. Ishiinis immoo akkamitti naaf hin yaaddu simmeetii koo maaliif naaf hin hubattu ani amma danda'amaa ta'etti si hubadhee si yaadee bakka qoyi ofitti deebi'u maalaa ta'u jedhee akkanan isin dhiphisneedhaa fi si gammachiisu irraatiin kan ka'e irraatiin kan hafe maalan si godhe ati immoo maaliif naan hubanneedha kan ishiin jechaa jirtu jechuudha. Amma fakkeenyaaf Abrahaamii haalota sana hundumti isaa irra ta'ee irraa fagaatee ajjennu dubartiin kun jaalala keessa jirtee ajjennu shamarran jaalala keessa yookiin immoo hirummaa keessa jirru hundumti keenyayyuu bilbilan haasa'amuu yaada keenya irachuu akkasumas illee wantoota garaagaraa namni waliin mari'achuudha. Inni kaleessa Hermeellaa fi Abrahaam waliin mari'achaa turan sun har'a laafeera taanaan akkasumas immoo Hermeellaan asuma ishii kaayee osoo waan tokko ishiidhaan hin jedhiin qo'ee haala jijjiirradheen sitti deebi'a osoo hin jedhiin jechuudha. Asuma ishii kaayee osoo waan tokkotti naasa'iin ala deemaa jechuudha. Ila laalame ala deemaa achii booddee maal murteeffachuu barbaade? Namni isa as jiru tokko waliigalee edda murteeffate booddeedha maleedhaayi mee dubartoota kana lachuu jechuudha. Asuma kaayee yeroo deemu maal jettu meesinii jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf taanaan jechuudha. Achi bakka kaa Ruuttaanis tasgabbaayii dhugaa dubbachuudhaaf tasgabbaayii kana edda bartee akkasiif taane jennaanii ergati kana murteeffattee jetteen achi booddee
Ani fi inni waan baay'eessa waliin dabarsineerra. Wantoota hangana hin jedhamne chaalenjii garaagaraa waliin dabarsinee dhufnee as geenyetu jirra. Erga tas keessaa baatee ani fi inni immoo wanti inni walitti hin deebineef jira jedhee iyyaadu gaafa ishiin jettu mataa urgufee jechuudha hordoftoota. Maaliif akka inni mataa urgufe ananaaf hin galu yeroo wayii argitan itti yoo ta'eera ta'e Ermeellaan qixa kana yookiin immoo jireenya koo keessa hin jirtu yoo ta'e Ruutaatti hin deebi'u isa jedhe sanatu sammuu keessa dhufe ta'uu ani waan isaan beeku hin urgufame jechuudha. Akka kiyyatti immoo ani kaleessas dubbadheera har'as nan dubbadhaa Abrahaam dubartoota kana lamaan gidduudha baatee taanaan jechuudha. Dhugaan sin jedhe dubartii amtuu gidduu buutee jechuudha. Akka irra kannetti namni kun sagaagalaa dhaqu ejjaa dhaqu jedhee maqaa akkasitti hin baafnetti qaxxee dhiiti jechuudha. Gara haadha manaa keetiitti deebi'i. Anas sin jedhee jechuudha. Dhugaan sin jedhee jechuudha. Ruutaan kan qullaasii waraabdeef hin dubbanne yoo ta'es jechuudha hin godhamu ture malee jechuudha. Kan immoo ofittiin si deebiseem jettees irratti hojjatteef haala kee ilaaltee waan abbaan manaa nama hin hojjenne narratti hojjete jettee si irratti raawwattee jechuudha. Sii gala miti xiiqiidha bakka simmeetii keessa galteetti isa kana hundumayyuu waliif dhiisaati bakka waliif dhiisaati jaarsa gidduu taa'aatii waliin dubbadhaatii jechuudha. Araara waliif godhaatii gara jireenya keessanii gara mana keetiitti deebi'e Abrahaam. Irra deddeebine siniin jenna hundi keessaniyyuu kanaan deeggara. Ermeellaan akka jireenya Abrahaam keessa lammata deebitee hin galletti jechuudha. Abrahaami ani jireenya koo keessaas hin baafne kan inni jechaa jiruun jechuudha. Lawac achi lawac as lawac jechaa jiraachuu barbaadeetii jechuudha. Ruutaanis immoo gaafa mucaa ilaaluu dhufee waan natti agarsiisu qaba. Anis kanaafanii irraa garaa kiyya kutachuu dadhabe kan jette wayini jira jechuudha. Isaa biraanis immoo yeroo baay'ee akkas jetta Ruuta. Dhugaan sin jedhe yeroo 60 akkas jettaa jechuudha. Sii gala miti namni kun mee silaa yookiin hanga har'aatti jechuudha. Inuma warcittu arangamaa walitti taatanii inuma wal bubbuttu mee maaluma sitti agarsiisame jechuun amma fakkeenyaaf dubartii biraa faana dhiira ta'e tokko gaafa inni dhufeetumayyuu amma fakkeenyaaf algan marra sifaana rafallee otoo jedheera ta'e simmiti akkasiillee sitti agarsiisallee osoo ta'eera ta'e jechuudha. Mee ati akkamitti simachuu dandeesse yoo ati waan tokko simatti namni tokko simmeetii wayii sitti agarsiisa malee ati hin simanne taanaan simmeetii sitti agarsiisuu hin qabu isa kanarrattis jechuudha. Maaliif akkuma bakka waan inni bichaan simmeetii sitti agarsiisu wayiitti inaasayin dhugaa dubbachuu isa immoo sitti agarsiisu yeroo mucaa laaluu dhufe immoo jettu immoo jechuudha. Uummata keetti waan baay'ee himta miti waan baay'ee haasoftu miti waraabaatii akkana nuu baasaati nutti agarsiisaa kan ilaallamee simmeetiin isii qabu siif rannaa jechuudha. Kanaafiyyuu ani simmeetiin natti agarsiisu ennaa mucaa laaluu dhufe hin jedhini kuni gaa'ela keeti waan ta'eef kuni gaa'ela kee ijoollummaati jaalallee kee ijoollummaati jechuudha. Kan waan hundumaa wajjiniin argitee jechuudha. Dabarsitee kan eenyummaa kee kenniteef isa kanaafiyyuu gad ragaa bakka gadi jedhe isa dhugaan siin jedhe manni kan ijaaramu gadi jedhaniiti. Jireenyi kan jiraatamu gadi jedhaniiti. Warri gadi jedhanii olin jedhu jedha macaafni qulqulluu malee warri ol jedhan wanni jedhu hin jedhu. Kanaafiyyuu gad of deebisuun hunduma caala waan ta'eef gad of deebisii gara mana keetiitti deebi'ii waaqayyo dhugaa dubbachuuf taanaan si haakisus hin jechuu barbaadaan akka kiyyatti Ermeellaa allacha keessan irraayyuu homaa tokko sin qabu sin namadha. Uumama rabbiitiif fakkaatti rabbiitidha. Kanaaf namummaa keessanii sinan jaaladha. Hojiin keessan na dabbara dhugaa dubbachuuf taanaan jechuudha. Na dabbara bakka maaliif Ermeellaan akkaataa isheen ittiin dhufte baay'ee nama dabbara. Namicha haadha manaa qabuu dhuftee sapiraasii gootee achiin haftee sapiraasiin kunis ishiin barbaachisu ture. Achi baaftee tooyyeessotaaf laattee sila yaa gaarii egaa uma gochuun hin danda'amu bishaan darbee waraabanii jedhanii isa kanaaf muradhu kutadhu
hin bilbiliniif wajjiniin hin haasayin waan isaa hunduma isaayyuu bulookii godhe bakka bulook godhiti isaan dagadhu of dhaggeeffadhu gara kadhata kee gara rabbi keetitti deebi'iiti dhiifa manaa godhi jedhi lissa'aa gali sanaa booddee jechuudha. Waaqayyo ofuma isaatiif jechuudha. Ofuma isaatiif osoo ati gatiyyuu hin baasin kachi godhee sii fida anasiin jedhee jechuudha. Namni waaqayyoon eege keessattuu jechuudha gaa'ila keessatti warri turan jechuudha inkifamu anasiin jedhe dhugaan siniin jedhe warri calli jedhanii inkifamu. Garuma ta'ee waaqayyo jechuudha kanuma bilchaatee jechuudha xuuxxate wayii kan jireenya bare wayii gara keessan fidaa jechuudha. Anu fi kiyya irratti waan hin argeef jechuudha. Gatii sin hin baasisu inni waaqayyo sinii fide immoo. Kanaaf iyyuu isa kanadha si haa gargaaru. Ruutaa fi Abrahaamis waaqayyo waaqa jiraata walitti sin haa deebisu. Walitti sin haa deebisu jechuun jaaladha. Anammallee ta'eera taanaanii adda sin hin baasini. Abrahaami eenyummaa isaa dhaba. Natti mul'ate waan isaa hin beekanii Abrahaam eenyummaa isaa dhaban ani baay'ee tokko sodaadhe jechuudha. Na isa kana sin jechuun jaaladha. Namni gaa'iluma isaa ganamaatiin bareeda. Dubartiin kun eeyyamtee edda jireenya kee keessaan baajettee yamirri kishinnoo ምናምን jedheeraan baazawee dhugaa kee jettaa jedheeraan jechuudha. Kanaaf iyyuu jaarsolii wixxirri godhaatee qaba. Mee jaarsoliin jettanis maal jaarsoliidha sin jaarsolii yuutiibotaati malee jaarsoliin gaa'ila deebistuun sanyii keessan keessa waan jirtu namatti hin fakkaatu. Inni biraas immoo ubiyyee fi deefi dhufanii too jiru buziyyee waan baay'ee gafanan sirreessuudhaaf jedhee na jalaa kufaa. Inni gara alaa deemee xiqqooshii yaadasaa akka jijjiirratu akka of dhaggeeffatu asitti garuu of dhaggeeffachuu hin dandeenye asiin hin butu achiin hin butu. Kanaaf iyyuu akka inni deemee of dhaggeeffatu jennee murteessinee achii booddee immoo ifaanii paaspoortii isaa jalaa dhosse. Deef immoo wanti inni gochaa jiru anaaf naaf hin galle. Askaataa achi kaataa dhugaashii jette asirratti jechuudha. Deebii jechuudha kun akkamittiin isinitti himaa achi akka suk jedha jechuudha. Xilliqina jalqaba dhufu wayii akka waan qalbii qabu wayii fakkaatee achi booddee immoo jechuudha bakka xibbee taphachuudha jechuudha kan inni eegale jechuudha. Dubbinsaas namatti hin mi'aawu jechuudha. Dhaabbannaani dhugaan siniin jedhe akka shiitti ture jechuudha dhaabbachuun. Ani yeroo tokko mee Abrahaam bagadhaanii buziyyee qabaate osoo buziyyee qabaachuu baateera ta'ee yoo naqaata akka malee ta'a kufaayyuu kan kolfaa yoo na ta'a yookiin immoo qaata maraataan jedha dhugaa dubbatu. Achi kaaddeefi hin dhufe jechuudha yeroo inni dhufutti jechuudha dhukeerraa kaastee maalidha maal araarsitu manaamni jennaanii. Cidii fi ibidda walitti araarsuu walitti deebisuudha. Nagaanuufis hin kennan yoo araaramanii illee dhaloota nagaanuuf kennanii miti hin barre maalummaa gaahilaa yoo jettu jechuudha. Kanii egaa ishiin dubbachaa turte ana biraa midhaan aasofsiiseera. Isa kalee sana irratti raawwatte boruu akkana irratti hin raawwanne maaliin waasii maalan qaba kanii inni jedhee jennaan ijoolleen kunii samaanaa tarsaasaniiru garuu immoo waan isaanii wal barbaadaniifitu jira adda baanii adda hin baane. Har'a waa uumame boru waa uumame jennee garaan keenya nu raafama. Isa kanaaf iyyuu yoo danda'amaa ta'eera ta'e tokko yoo ta'an jennee teennaan sinitti kan mul'ate tokko ta'uu isaaniiti malee waan achi keessa jiru sinii in argine dhaqanii ishiin jechaa jirtu ilaa bara jireenya kootii keessatti gaalli namni sadaffaan keessa gale gaafa inni dhaabbatee ijaaramee gaala ta'uun argine jette. Kana dhugaa dubbatte jechuudha. Gaalli namni sadaffaa keessa seene abadan gaala hin ta'u isa dhugaadha. Yeroo hunduma ceequmsadha jechuudha. Anamma jechuudhaan akkaataa miti isaanumaaf iyyuu bitaas natti ta'a garuu jechuudha. Ani hin beeku jechuudha. Isa dhugaa boru dubartiin biraan dhuftu miti amma fakkeenyaaf qasuma jettee tokkumti jechuudha. Kan isaan jiraatanii magaalaa Finfinnee keessa wanta ta'eef dubartii wayii bilbiltee isa argachuun qaba yookiin immoo isaan argachuun qaba jettiini jechuudha. Maaliif jennaani
nama sadaffaa miti gaa'ila Abiraamii fi Ruutaa keessa kan galee addunyaa keessa gale. Addunyaatu keessa galee jechuudha. Gaafa gaa'ila konan diiga jettu dhuftee miidiyaa irratti. Gaafa walitti hin deebina jedhanii dhufanii miidiyaa irratti. Mee jechuudha. Ana akka kiyyatti hin beekani isa dhugaan dubbachuudhaaf taanan ana naaf hin galu bakka naaf hin galu hallumti isaanii suma dhugaan siniin jedhee jechuudha. Kanaaf iyyuu isaanii of gurguranii of kennanii akkuma yeroo darbe buziyyeen jettee dhalootaaf karaa hojii ta'anii dhaloonni karaa tiktookii karaa yuutiibii kinoo waa'eedhuma isaaniitti kan hojjechaa jirru jechuudha. Kanaaf iyyuuti akka kiyyatti an hin beeku. Ruutaas yoo ta'e akkasumas illee karaa Abiraamis yoo ta'eera ta'e jalqaba namoota isaan bukkee jiranii dhugaa dubbachuuf hin baasne. Gaafa Abiraamii fi Ruutaan walitti deebi'anii warra amma jiran kun hundi isaanii iyyuu jechuudha dhaqanii Abiraamitti hin kolfan jechuun hin danda'amu. Faranjiin argitu warra naannoo isaanii jiran waanuma isaanii hin galchiin keessa galanii dhaqanii jechuudha. Abbaa manaa hin xureessu, haadha manaa isaa hin xureessu waan ta'e jedhuuni achi buutu as buutu. Kanaaf iyyuu ani hin beekanii Ruutaanis itti yaaduu qabdi, jalqaba walii galuu qabdu. Miidiyaa irratti miti inni mucaa ilaaluu dhufee qalbiidhaan haasofsiisu Ruutaa ilamee nammoo yookiin immoo inni bakka dhiiradha waan ta'eef isaa kana dura irratti taasisaa dhiisiti jechuudha. Mee jaarsummaan dura otoo jaarsummaan hin taa'in dura sossobuu eegalii mucaa kana na ilaaltee garaan sirraafamuu jedhiini akka kiyyatti jechuudha. Hojii hojjechuu kan qabu jaarsolii yoo son taane Ruutaadha. Sinkiisaa bakka si miidheeraa si gaddisiiseera. Namoota baay'ee karaa koo si kabalchiiseera, si ifachiiseera. Ati calli jettee nagattee baatuyyuu dubartii faana baatuyyuu ani immoo hojiinan si irratti hojjadhe nama baay'een si tuffachiise jedhiiti gadi jedhiiti laphee dhiifamaa qabaadhuuti jiraadhu. Yoo baay'ate lafa kanarra kan jiraatamu waggaa 70 waggaa 60 isa yoo fedha waaqayyoo ta'edha. Kanaaf iyyuu ishii kanaaf jettanii waliin miidhina haaloo walitti hin qabatina waliin ammeessina innaa bakka akaayii akka buziyyeen jettetti akka ishiin haasawaa jirtutti jechuudha. Dhugaa dubbachuuf waan walitti deebi'an miti jechuudha. Waanuma walitti deebi'an iyyuu inni fakkaatu jechuudha. Ishiin booda akkanatti deemama ta'eera taanaan dhaloonni kuni booda lubbuu namaatu gidduu isaaniitti dhabama. Gidduu isaaniitti rakkoo guddaatu uumama. Har'a garuu anis ittiin himaa dhiisitii keessa basiin jechaan ture. Ati immoo dhattee akkuma ifaa itti dabalamte. Kanaaf yoo si danda'ama ta'e ishuma gorsiin jireenyuma mataa ishiitii haa jiraattu qobuma ishiitti gargar baate yete gaafan isaa ta'uu ishiin jirtu jechuudha. Edda immoo lakkime miidhamatu ta'a. Nam miidhamaa ani yoon gaa'ela kanatti deebi'ee yoo jedha ta'e Abirahaam jechuudha. Cirraashuma jechuudha keessaa ba'uu qaba bakka. Jireenya Ruutaa keessa jechuudha. Sababni horee irraa fagaachuu qaba. Dubartiin kunis jabaattee akka gara jireenya mataa ishiitti deebitutti jechuudha. Mucaa yoo ta'e nama hundumatu mucaa godhataa yeroo ta'etti ji'attis haa ta'u ji'a lamattis haa ta'u hanga ta'etti dhaqamee goodaatti mana ishiitti osoo hin taane goodaatti. Abiraam garuu ofii isaatiif kan inni suksukee mana dhaquu jechuudha. Dhiira isa kamtu gaa'ela adda diigamee mana dhaqee manatti daa'ima isaa gaafata. Kanaaf iyyuu inni iyyuu fedha hin barbaada jechuudha. Kanaaf buziyyeen suuta'e hin jedhan akka kiyyatti inni ishiin haasoftu baay'ee tokko nama sodaachisaa. Mucaa kana iyyuu jechuudha deebaa iyyuu jechuudha haasa wallaalchiste jechuudha. Isaanis jaarsoliitu nu ergee maatii keenya keessaas maatii ishii keessaas dhaqaatii gaafadhaan hin jedhanii nuti immoo dura gaafanna jenne haa ta'u malee Abirahaam tole hin jenne ishiin immoo balleesseera waan baay'eeyyuu miidheera isa sanaaf iyyuu dhiifamaa naan dhiifama jettee haala sanadhaan jilbeeffattee hanga goodaatti dhiifama isa gaafattuttidha. Yeroo baay'ee garuu akkas jetteetti hin deebi'aa dhiifama jettee waan baay'ee gooteetti Ruutaa yeroo 2-3 jechuudha. Kanaaf iyyuu amma immoo barteetti ta'uu danda'a. Mucaanuma kana ofii ishiitiif miidhama. Mucumti kun boruma gaafa ishii gaafate
abbaa kiyyarraa akkamitti gargar baate maaltu uumame gaafa afaan isa kam guutteetu akkas na godhe jettee mucaatti himtime. Maaliif jenna ishiinis irratti hojjechaa turte irratti gochaa turte wanta ta'eef hojii irratti hojjechaa turte waan ta'eef maal dubbatti mee isa kam dubbatti atoo maal irratti goote mee irra gaafa mucaan jedhe miidiyaadhaan mucaan kun yeroo xiqqoo ishee ture waggaa 5 gaafa ga'e waan hundumayyuu fonqolchee ilaalaa jechuudha. Gaafa mana barumsaa dhaqee gaafa dhaqee gurguddachaa dhufee namoonni waan baay'ee taasa'u naannoo keessatti waan baay'ee taasa'ama. Gaaf sana Ruutaan waan haasoftu dhabdi. Mucaan kun iyyuu qiimiishitti qabatee situ abbaa koo na dhabsiise jedhee waan baay'eedha jechuudha. Waan baay'eetu jira. Kanaaf isa kanadha. Kana walillee isinitti inaasa'u gooftaan koo sinaa heebbisu waaqayyo walitti sinaa deebisu ammallee kan inni jedhu osoo buziyyee turte silaane kaleessa jedheera buziyyee turte kan gaahilaa Ruutaa fi Abrahaam karaa salphaa ta'eedha walitti deebistu kaleessas immoo amma gororroon kiyya na dhukkubu dirasiitti akkas godhii irratti hojjeteeni kanan godhiini abbaa manaa keetiidha ofitti deebisii immiidhiini ilma dhiiraati jedhee jennaani yeroo meeqa akkana baate irratti hojjedhe jetteeni. Isa kanaafiyyuu maalidha kanii ishiin jette jaarsi biyyaa yookiin immoo atiif abbaan otoo buziyyeen mari'atiinire machem anin beekani akkaataan isaa jechuudha. Yookiin maatii osoo hin ta'in naannoodhuma keessa namnumti tokko firuma isaanii keessaa yoo ta'e malee anan mallee ta'e tanaan abbaa Abrahaamii fi haadha Ruutaa fa'i takkas jedhee hin fudhadhu. Isheen garuu kaleessa jechuudha addaan kuchisiistee jirti jechuudha. Efa ammoo ganniini jireenya Ruutaa keessa bayi jetteeni ani yerooni maatii Ruutaa keessa akkasittidhaani dhaggeeffadhu garuu baay'ee tokko ne dabbare ta'uu hin qabu ture jechuudha. Namoonni biraan osoo hin jedhanii yoo ta'e homaa rakkoo tokkollee hin qabaatu turedha kan inni jechaa ture jechuudha. Buziyyeeni siin jettu asuma achi akka kaleessarraa arginetti waanuma deefii fi buziyyeen erganii isatti fakkaate jechuudha. Garuu immoo buziyyeen hin ergitu maaliif jennaani akka inni jireenya Ruutaa keessaa bahu qofa osoo hin taane jireenya Abrahaam keessaa akka inni bahuyyuu kan ishiin barbaaddu jechuudha. Gaa'ii bichaan arabasmaan koftaa arabasmaan inna ደግሞ sila wantoonni baay'een haasa'amaa jiramma. Abbaa manaa namaa fudhatamee abbaa manaa namaa fudhattee inni okkoo achi ijoollee boochisee dhufe haadha manaa boochisee dhufe akkamittiin aboodhaanii maatii keetiin warra keetiin jaarsa kooti jettanni jaarsa kee miti ushummaa keetiidha kun akkas fa'ii jedhu jechuudha. Kanum kana hargiteetiyyuu Hermeellaanii of duba deebitee isiniin jechuun jaalladhaa hordoftoota kiyya qaalii eebbifa.